Garee Shahadaa. Tole, okay. Qabxiilee dura kaasaa turte irratti yaadota tokko dabala. Waa'ee Eeliyaasiitiin wal qabsiisee yaada kaaftetu jira. Gara waaqatti ol fudhatame yookiin gara waaqatti ol sokke jedha malee gara waaqayyootti hin jedhu achi biratti kiliira ta'uu qaba. Waaqatti iddoon jedhu suni hiika wallaggaatiin waan birraa'eef gara samitti to heaven ka jedhu malee to God miti achi bira kiliirli ilaaluu hin dandeetta. Inni biraa waa'ee cubbuutiin wal qabatee aarsaa dhiyaatu irratti seera ba'uu boqonnaa 25 booda adeemsa ittiin aarsaan ittiin dhiyeeffamutu jira. Aarsaan dhiyeeffamu kun ammoo akkamitti dhiyeeffama? Hangafa lubatti dhiyeeffama eeyyee. Fakkeenyaaf manni qulqullummaa kutaa 3 qaba. Kutaa 3 mana qulqullummaa kana keessaa kutaan inni jalqabaa iddoo walgahii jedhama. Iddoo aarsaan itti dhiyeeffamu, iddoo dhiqanni itti taasifamu san booda kutaa qulqulluu jedhamutu jira. Kutaan qulqulluun kuni sirna mataa ofii sirnatti geggeeffamutu jira. Kutaa qulqulluutu jira. Kutaan sadaffaan jechuudha. So kanneen keessatti hangafa lubaatu sirna san raawwataa dhugaadha. Tole. Maaliif akkasuma kan Kiristoos illee hangafa lubatti kennamee akkasitti hin raawwatamne erga akkas ta'e yaada jedhu kaaftee sanii wal qabateeti yaadni anas biratti sii tuqu maalidha? Yookiin nama dhageeffataa jiraniif illee kan tuqu takkaffaa sirni geggeeffamu suni immeeji yookiin fakkii Yesuus Kiristoos isa dhufee du'uuf ta'u sana agarsiisudha. So immeeji santu piikchara dhugaatiin bakka buufame jechuudha. Aarsaan taasifamaa ture sun waan dhufee ta'uuf jiru sana akkanatti ta'uuf ta'a, akkanatu ta'uuf ta'a waan jedhee jiru sana waan ibsudha. So gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu waan dura ibsamaa ture sana kiliirli lafa kaa'e jechuudha. Ragatu jira. Maaliidha innillee keessa seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 gadi gaaf dubbifnu akka isin keessa isin jidduu boqadhuu fi mana qulqullummaa anaaf ijaaraa jedhee Waaqayyo innaa dubbatu hin arginu. San booda ammoo maal jedha? Akka ani isinitti mutti fakkeenya ani isinitti agarsiisutti kana raawwadhaa jedhe. So fakkeenyi suni piikchara isa dhugaa sanaan bakka buufame jechuudha Kiristoos innaa dhufu. Gaafsa maaltu ta'e? Takkaffaa hoolaan qabanii faasikaan akka borumtaa isa waan dhiyaatu fi hoolaan aarsaaf dhiyeessan sun harkaa bahee jira. Kitaaba qulqulluutu dubbata. Maaf hoolaa isa dhugaa santu isa wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti ibsame sanatu dhufee hoolaa fakkeenyaan ibsamaa ture sana bakka bu'ee jechuudha takka. Lammaffaa golgaan mana qulqullummaa bakka lamatti tarsa'ee jedha. Golgaan mana qulqullummaa kun kutaa lama adda qoota. Kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa kan jedhamu sana. So gaaf tarsa'u iccitii keessa jiru santu mul'ate jechuudha. Wanti kutaa qulqullootaa keessatti taasifamu sun jechuudha. Yesuus Kiristoos dhugumaan dhufee aarsaa sana kaffalee jechuudha. So sababii san ta'eef aarsaan sababii cubbuutiif Israa'eloonni yeroo yeroodhaan dhiyeessaa tajaajilli mana qulqullummaa keessatti yeroo yeroodhaan taasifamu suni gaafa Yesuus Kiristoos dhufeerraa jalqabeeti dhuma argatee jechuudha. Gara dhumatti dhufe. Sababii sanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumaan dhufee ofiisaa sacrifice waan godheef ofiisaa dhufee waan aarsaa taasiseef hoolaan sababii cubbuu namaatiif qalamu dhiigni sababii cubbuu namaatiif jigu kamiyyuu in dhaabatee jechuudha. San lammaffaa yaada qaraa kaasaa turteetu ture. Yesuus hin qofa miti namoonni biraallee baay'eetu du'aniiranii osoo isa qofa ta'eeti silaa dhugaa ta'uu danda'a jenneen shakkina. Garuu isaan ala namoonni biraallee du'aa turanii kanaaf amanuu hin dandeenyu yaada jedhu turte. Tole sanii wal qabatee kitaabni qulqulluun ifatti waan dubbatutu jira. Yesuus kitaaba Maarqos boqonnaa 12 irratti yaaduma amma dubbatte kana waan ibsu. Garuu ammoo akka ati dubbatte waan hin taane yeroo dubbatu hin arginaa jechuudha. Namoonni ergamoonni
waaqayyo ergeenii dhufanii sabatti ergaa dhiyeessaa turan baay'een ajjeefamaa turan. Kun dhugaadha. Waan dubbifte san 100% irratti walii gala. Garuu ammoo Kiristoostu akkas jedhee dubbate Maarqos boqonnaa 12 keessatti namni kitaaba harkaa qabdan dubbifachuu hin dandeettan. Ragaa warra dhaattaniif illee ragaa kun dubbadhaa jira qabachuu hin dandeessan. Ragaan kana caalee waan hin jirreef jechuudha. Maarqos boqonnaa 12 tokkorraa jalqabee haga dhumaasii dubbisa. Kana kiliirrii waan dubbachuu qabuuf jechuudha. Yesus fakkeenyaan isaanitti dubbachuutti hin ka'ee. Namni tokko mukeetii wayinii baay'ee lafa isaa irraa dhaabee naannoo isatti dallaa dhagaa ijaaree boolla isaa keessatti ija isaa cuunfaa qotee siree irra taa'anii eegan ijaaree namoota hojjetanii eegan isa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqee jedha. Yeroon isaa yeroo ga'e ija mukeetii wayinichaa irraa waa biraa argachuudhaaf hojjetaa isaa gara wayinichatti in ergee. Isaan garuu hojjeticha qabanii reebanii harka isaa duwwaa isa godhanii. Ammas hojjetaa kan biraa isaanitti ergee. Isaan immoo mataa isaa mammadeessanii isa salphisanii. Ammas kan biraa itti erge. Isa immoo in ajjeesan. Akkasumas kan biraa baay'ee itti erginaan kaan reebanii kaan immoo ajjeesanii jedha. Amma namni kun akkuma dura jette akkuma ergamoonni ergamaa yoo dhaqan ergaa irraa fudhachuu didaa sabni Israa'el ajjeesaa ture sana fakkeenya sana itti maaraa jechuudha. Eeyyee ajjeefamanii jiran. Tole lakkoofsa 6 irratti amma illee jedha. Baay'ee itti erge jedha. Baay'ee kanneen kaaniin reeban kaaniin ajjeesan erga jedheen booda amma illee jedha. Nama tokko qaba ture jedha. Innis ilma isaa isa jaalatamaadha. Dhuma irratti ilma koo safeeffachuuf jiru jedhee isa gara isaanitti ergee. Warri wayinicha eegan sun garuu jedha. Isa kan abbaa wayinichaa kan dhaalu koottaa isan ajjeefna dhaalli isaas nuuf hin ta'a waliin jedhanii jedha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 ennaa dubbifnu kana dura Waaqayyo si'a baay'ee abboota keenyatti raajotaaniin dubbatee jedha. Bara isa dhumaa kanatti ammoo ilma isaa isa ardiif samii ittiin uume sanaan nutti dubbatee jedhee dubbata. So fakkeenya Yesus Kiristoos as biratti kaasaa jiru kuni ergamoota baay'ee Waaqayyo ergee ture. Amma garuu ilma ofii ana ergee akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti jedhu akkasitti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma ergutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo kan isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedhee akkuma dubbatu sana Waaqayyo ilma isaa sana kan isatti amanu jireenya bara baraa akka qabaatuuf dabarsee kenne. Akka ergamoota kaawwanii kan jiru miti jechuudha. Ilma isaa isa dhaaluu danda'u akka ta'e as biratti in arginaa jechuudha. Akkasitti butanii isa ajjeesanii reeffa isaa dhaaba wayinichaa keessaa gad baasanii gatanii. Abbaan wayinichaa maal godhuu laata ree? In dhufa warra eegduu in balleessa. Wayinicha immoo kan biratti in kennataa. Isin caafata qulqullaa'aa keessaa hin dubbifnee ree? Dhagichi manni ijaartuun tuffatan. Inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Kun gocha gooftaati. Ija keenyattis dinqiidha kan jedhu caafameera jedhee jedha. Yommus fakkeenya kana waa'ee isaaniitiif akka dubbate waan baraniif Yesuusin qabuu yaalanii garuu tuuta sana sodaatanii isa dhiisanii adeemanii jedhee innaa dubbatu hin arginaa jechuudha. As biratti jecha kana Maarqos boqonnaa 12:1-12 waan jiru dubbise Yesuustu waa'ee ofiitiif fakkeenyaan dubbate jechuudha. So ergamoonni kuwa ergamaniiran eeyyee Kiristoos garuu ilma Waaqayyo isa tokkicha ilma tokkicha santu nuuf ergamee jechuudha. Akka ergamoota kaawwaniitii miti jechuudha. So isa kana qabanii ajjeesan, isa kana fannisan, fannifamuun isaa kun kitaaba qulqulluun illee ragaa seenaatiin illee waan argachuu dandeenyu jechuudha. Eenyuuf fannifame? Cubbuu keenyaaf, cubbuu warra as jala taa'ee dhageeffataa jiru hundaaf jechuudha. Kana amannu malee, kana fudhannu malee jireenya bara baraa qabaachuu hin dandeenyu. Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e, akka cubbuu kiyyaaf keessaniif du'e, yoo isatti amanne qofa, yoo kana fudhanne qofa jireenya bara baraa argachuu dandeenya. Karaan isa
dhugaan isa jireenyi bara baraallee isuma qofa. Eebbifamaa. بسم الله الرحمن الرحيم. دقا بسالك يا ردي بابدي دقا ما بيكو سبرة. Inni dhaga'ama. اوكي بسم الله الرحمن نقام الرحيم. نقام بوليس كي نوان جدو يسوس آرسا تهي نوف جدا فنفمي جروان تهي فأما بودا آرسا نمبر باجسوف جدا هجي في الرقم أبسه يسوس هو أسرت مال جدا كان جدو درا يسوس إنقافنا قرى مجافا دي بني يسوس إنقافنا يسوس مال جدا مي أسرتي أبي قون أكون من مرد جروتي يسوس تكون فنفمتي إرتا آرسا نمبر باجسوف جدا أبي قون أكسي دي مي مال جدا توقف فارتي آرسا دي يسون سيرا موسى تكا مجافا دي واي سيرا موسى رتي يسوس مال جدا wangeela Maatiyus boqonnaa 5 irratti Yesuus seera fi barsiisa raajota diiguudhaaf waanan dhufe hin sehinaa. Ani isaan raawwachuudhaafan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti himaa hamma waaqni fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkeen fidalaa utuu fiixaan hin ba'in hin badu. Kanaafis namni abboomota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diigamuu isaas barsiisota yookaan namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hundumaa irratti xinnaatu in jedhama. Namni abboomota kana keessa yookaan immoo kana eegee barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa in jedhamaa jedhe. Kana kan jedhu Yesuus akka jedhetti seera Musee keessatti wanni gaaf seera Musee keessa ture fidalli takka akka hin diigamne hime. Ufiifis qabatamaan agarsiisee jira. Akka fakkeenyatti sii kaasa. Wangeela targaartu kun Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti Yesuus mandara tokkotti argamee namichi dhagni isaa guutuun lamxa'e tokko achi ture. Inni Yesuusis yommuu arge adda isaatiin lafa dha'ee yaa gooftaa fedha kee yoo ta'e na qulleessi yookaan na qulqulleessi in dandeessa jedhee isa kadhate. Yesuus hiixatee qabees fedheera qulla'e jedhee achumaan namichi lamxii isaa irraa qulla'e. Yesuus immoo laale hagam takka akka ni jabeesseera Musee. Kana homattuu hin himinii garuu dhaqii luba of ilaalchisii. Dubbii waa'ee lubaa kaati reefuu kaafte seerri lubaa akka yeroo Yesuus illee akka hin hafne sirriitti ilaali. Garuu dhaqii luba of ilaalchisii akka Museen abboomettis fayyuun kee hundumaattuu akka haa mul'atuuf qullaa'uu keetiif kennaa dhiyeessii maswaatii yookaan hoolaa dhiyeessii jedhee isa abboome. Akkasumas Maatiyus 8 irratti illee yeroo Yesuus gaara irraa gad bu'etti tuutti sonaan baay'een isa duukaa bu'an. Kunoo namichi lamxaa'aan karee fuudhibee biraatti kun ammoo lamxaa'aadha tokko gara isaa dhufee fuula isaa durattis jilbeenfatee yaa gooftaa fedha kee yoo ta'e na qulleessi in dandeessa jedheen. Yesuus hiixatee qabee fedheera qullaa'i jedheen. Achumaanis lamxii isaa irraa hin qulqullaa'e. Yesuus maal jedheen beekadhu waan tokko illee namatti hin himin garuu dhaqii luba of ilaalchisi fayyuun kee hundumatti haa mul'atuuf akka Museen abboometti kennaa dhiyeessiiftiin jedhe. Seerri Museenaaf ni abikoo. Asittis Maarqos 1 irratti illee namichi dhagni isaa lamxa'e tokko gara Yesuus dhufee jilbeenfatee fedha kee yoo ta'e na qulqulleessi in dandeessa jedhee in kadhate. Kanas Yesuus garaa laafee fi hiixatee qabe. Fedheera qullaa ittiin jedhe. Achumaan namichi lamxii isaa irraa fayyee qullaa'e. Yommus Yesuus namicha cimsee of eeggachiise. Beekadhu waan tokko illee namatti hin himin garuu dhaqii luba of ilaalchisi fayyuun kee hundumatti akka mul'atuuf akka Museen abboometti qullaa'uu keetiif kennaa dhiyeessii jedheen. Kanaafuu abikoo asirratti akka barsiisa Yesuusitti bakka takkatti illee seerri Musee shaarame yookaan ammoo maswaatiin yookaan ammoo udhiyyaan hafe waan jedhu hin jiru macaafa keessa. Kan eessaa akkati fidde ani hin beeku. Kun kaasii argaa jirtu kun macaafa keessatti Yesuus akkuma amma macaafa keessa agarsiisa jechuudha. Macaafa keessatti seera Musee bakka takkatti illee hin shaarre inumaayyuu jajjabeessee maswaatii namoota waa godhaafi ture hundayyuu maswaatii san maal godhachaa ture deemaa qaraa kennaa dhiyeessaa ture jechuudha.
Duuba bakka reefuutti dhaabni irratti deebina Yesuus fannifamuu gara waaqaa fuudhame kan jedhu macaafa keessaa keeyyata 2 qofa sii kenna. Kun kan argaa jirtu macaafa faarfannaa boqonnaa 91 san dura garuu Maatewosiin dha'ame. Maatewos keessatti Waaqayyo maal seexaanni maal jedhe? Kan argaa jirtu kuni wangeela Maatewos boqonnaa 4 laali sirritti. Ergasii Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee beela'e. Yommus inni isa qoru dhufee ati maal jedheen dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caaffameera jedheen. Seexaanni maal jedhee itti aanee ammoo gara mandara qullaatti isa geessee fiixee guutummaa mana qulqullummaa irraas dhaabbachiise. Waan jedheen ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kana irraa gad of darbadhu. Poointii nu barbaannu ammaas inni ergamtoota isaa siif in abbooma miilli keessa dhagatti akka hin buunettis isaan harka irratti si hin baatu kan jedhe caaffamee jira jedheen. Eessatti caaffame yoo jenne macaafuma keessa deebinee yoo ilaalle kuni kaate sargaa artuu macaafa faarfannaa boqonnaa 91 irratti. Ati yaa Waaqayyo isa maal jedhe ati isa ani kooluu itti galudha jetteetta. Isa hundumaa gararraa jiru iddoo kooluu itti galtu godhatteetta. Wanti hamaan sitti hin bu'u. Dha'ichis mana keetti hin bu'u. Karaa ati adeemtu hundumatti akka si eeganiif. Kuni tinbiitidha. Kan reefu Maatewos irratti dubbatame kan waa'ee Yesuus dubbatame waa'ee Yesuus dubbatamuusaa Maatewos irratti agarree jira jechuudha. Maal jedha? Miilli kee dhagatti akka hin buuneef isaan harka irratti si hin baatu. Ati leenca fi mar'ataa irra ejjettaa. Leenca saafelaa fi jawwee hin dhidhiittaa. Waaqayyo immoo sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani isa nan oolchaa. Nan oolcha jedhee malee na ajjeesan jedhe sirriitti ilaali. Sirriitti ilaali. Sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani isa nan oolchaa. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsa isaaf nan qabaa. Inni ana in waammataa. Eeloohe eeloohe waammatee jira. Anis deebii nan kennaaf. Yeroo rakkinatti isa wajjin nan jiraadhaa. Achi keessaas isa nan baasa. Ulfina akka inni argatus nan godhaa. Bara dheeraadhaan. Bara dheeraa jechuun ajjeefamanii ka'uu miti obboleessa kiyya. Bara dheeraadhaan isa nan quubsaa. Kan haga ammaa jiru kun eenyu? Kan Waaqayyoo yaammate eenyu? Kan Waaqayyoon seexaana irra ejjate eenyu kun eenyu? Kan isa keessaan nan baase sun eenyu kan jedhu. Kana bal'inaan itti ilaalla jechuudha. Ibroota dha'ina. Ibroota boqonnaa 5 irratti illee Yesuus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata isa gara isa oolchuu danda'utti hin dhiyeessee. Du'arraa oolchuu jechuun ajjeefamuu miti. Na ajjeesina kaasan jennee Waaqayyoon. Waan jedheen sababbii inni ulfina Waaqayyoof gad of deebisee isatti of kenneef kadhanni isaa in dhaga'ameefi jedha. Hai macaafni kan jechaa jiru Waaqayyo annatti tiksee isaatii rakkoo kam keessaa isa nan baasaa bara dheeraa isa jiraachisaa du'a san jalaa isa nan baasaadha kan macaafni jechaa jiru. Asittis deebi'ee Waaqayyo ammoo isa jalaa baasuu macaafa nutti himaa jira. Yoo miree kan Yesuus nu jedhee fannifame reenu. Yohaannis 7 haadheenu. Yohaannis 7 irratti ilaali sirritti. Faarisoonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus gunguman dhaga'an. Luboonni warri hangafoonni Faarisoonnis Yesuusin qabsiisuudhaaf naa'ota isaanii isatti ergan. Yesuus yeroo sanatti egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin biran jira. Kana booddee gara isa ana ergee nan dhaqaa jedheen. Garam deemuu Yesuus gara isa ergee deemuu malee gara fannoo deemaa jiru. Isin ana barbaaduuf jirtu. Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattanii jedheen. Dubbiin Yesuus kun soba taatee Yesuus argamee fannifame moo? Yoo Yesuusin qabanii fannisan bakka tanatti Yesuus sobee tare ka jedhu ta'a jechuudha. Maaliif jennaan ani gara Waaqayyoo deema nan agartanii jedheen. Iddoo ani jirus dhufuu hin danda'u jedheen. Hin dandeettanii jedheen. Hayyee Yesuusin Waaqa bira dhaqanii qabanii fidammoo Yihuudoonni warri Yesuusin morman akka nuyi isa hin argineef namichi kun eessa dhaquudhaaf jedha. Gara Yihuudoota warra biyya Giriikii keessa faca'anii dhaqee Giriikota barsiisuu yaada. Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattanii jedhee dubbate Yesuus. Kamitti Yesuusin qaban kaayoo Yesuus qaban kun seenaan nama biraa ta'a malee seenaa Yesuus ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaaniin asitti kaatee argaa jirtu kun wangeelii Yohaannis. Yohaannis 11 irratti yoo ati ilaalte lakkoofsa 12 irratti waan 11 irratti ammas ani si'achi hin argamu jedhe. Sa'aatii keenya ilaa dhumataa jira waan ta'eef yoo dandeettaa daqiiqaa 5 dabalii isaafis hin kennita. Laali keeyyata kan dubbisuu qaba waan ta'eef.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti dubbii kan erga dubbate booddee Yesuus gara Waaqatti ol ilaale. Yaa Abbaa, yeerichi ga'eera. Ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinatti ol fudhadhu. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennite, inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuuf. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Yesuus Kiristoos isaatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Yeroon kun yeroo kami jennaan yeroo Yesuus fannisuuf deeman. Ani lafa irratti ulfina siif kenneera. Hojii akka ani hojjedhuuf ati anaaf laattes raawwadheera. Ammas Abba, ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qaba tureen beeka shanaa dabali. Ofii kee biratti ulfina anaaf kenni. Biyya lafaa keessa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turan ati immoo anaaf isaan laatte. Isaanis dubbii kee eeganiiru jedheen itti fufi. Ammas wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhugumaan hubatanii akka ati ergites amananii. Ani isaaniifan kadhadhaa biyya lafaatiif hin kadhadhu warra ati anaaf kenniteef malee isaanoo kan keeti kan koo hundumtuu kan keeti kan kees kan kooti ulfinni koos isaanii ni mul'ata jedhe. 11 irra dhaqee ammas ani si'achi lafa irratti hin argamu jedhe Yesuus. Sa'aatii kana lafa irratti hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara kan keenan dhufaa jedhe Yesuus. Gara masqalaa deeman jenne bakka takkatti illee Yesuus. Yaa Abbaa Qulqulluu, akkuma nuyi tokko taanetti warri ati anaaf kennite tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi jedhe. Raajeffannoodha. Keeyyata lakkoofsa 12 irra jiru yoom dubbate Yesuus. Hamma ani isaan bira turetti eessa deeme Yesuus. Gubbatti gara Waaqayyoo deema jedhe. 12 irra dhufee hamma ani isaan bira turetti humna maqaa keetii isaati anaaf kenniteen isaan nan eegee waan hamatti isaan eegeera dubbiin macaafaa akka raawwatamuufis jedhe. Dubbiin macaafaa kan raawwatamu sun kami? Isaan keessaa ilma badiisaa. Ilmi badiisaa eenyu akka macaafatti yoo jenne Yihuudaadha. Malee tokko illee kan bade hin jiru. Yesuus gara Waaqayyoo deeme kan ajjeefame Yihuudaadha jechuudha. Akkamitti jennaan ragaan kanaa? Waaqayyo waan jedhee dubbate qaba. Yesuus waan jedhee dubbate qaba. Maatota 21 irratti yommus deebi'ee ani dhuguman isiniin jedha. Amantanii ilaal amantii yoo qabaattan yoomamuu dhaabattanii mukichi irra waan ta'e duwwaa hin gootanii. Maal jedheen gaaruma kanaan ol kaafami galaanattis darbami yoo jettan iyyuu in raawwata. Amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa jedhe ilaal cinaan jenne in fudhattuu isaanii jedhe. Yesuus akka hin duune kadhatee ture. Yohaannis 17 lakkoofsa 1 kaasee Yesuus kadhataa ture. Asittis akka argaa jirrutti Yesuus boqonnaa Yohaannis 11 illee Yesuus kadhataa ture. Maal jedheen 11 lakkoofsa 42 irratti akka ati yeroo hundumaa naaf dhageessu in beekeera. Garuu namni as dhaabbatan kun akka ati an ergite haa amananiif jedhe. Yeroo hundayyuu Waaqayyoon akka Yesuus hin dhagaye Yesuus afaan isaatiin dubbate. Yesuusii kana dubbate tun sobe moo kan gaafa isa fannisa Waaqayyoo calliseef? Kunis kan argaa jirtu Wangeela Maatewos 26. Xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin maal jedhe? Gombifame maal jedhe? Yaa Abbaa ko in danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun ana irra haa dabru garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u jedhe. Itti fufee 40 irratti kana booddee gara barattoota isaa dhaqee dhufee maal jedheen rafanii isaan arge. Phexrosin immoo egaa isin sa'aatii tokkoofillee ana wajjin dammaquu hin dandeenye qormaatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa yookaan ammoo kadhadhaa daana si baddeerti. Hafuurri illee maal jedheen hafuurri illee dhimmaadha. Foon garuu dadhabaadha jedhe. Si'a lammaffas achi hiiqee kadhatee reefuu kadhadhaa jedhe. Waan kadhatan hundan argattan jedhe. Yesuus kadhannaa gana ga'u dhiyeessee yoo Waaqayyoon isa jalaa dide yoo Yesuus ajjeefame seenan nu taasifamaa jiru waan biraa ta'a jechuudha. Kana waan ta'eef Yesuus kadhataa ture jechuudha. Yoo ajjeefamuu barbaade kadhannaa gana kun dhiyeeffate kun maali? Lakkoofsa tokkorraa 49 irra illee kaaftee dubbisuu dandeette jechuudha. Asitti lakkoofsa 55 irratti maal jennu maayyuu yeroo dhuma sanatti Yesuus tuuta sanaan immoo akka warra maal jedheen saamtuu qabuudhaaf ba'anitti ana qabuudhaaf billaa fi bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa dabraa mana qulqullummaa keessa taa'ee barsiisaan ture. Isin immoo ana hin qabne. Amma garuu caaffanni raajota akka raawwatamaniif kun hundinuu ta'e jedhe. Yommus bartoonni hundinuu isa dhiisanii hin baqatanii jedha. Yesuusin qabame yoo jenne waa'ee qabamuu irratti gaafa inni qabame jennu san namni hunduu biraa baqatee jira. Eenyutu nu barreessere
akka macaafaatti bartoonni isaa bira hin jirani seenaan achi booda barraa jechuudha. Dhugaa fi soba ta'uun eenyurraa fudhanna? Maatiyos baqate yoo jenne, Luqaas baqate yoo jenne, hundi yoo baqatan Daqa Mazaamurtii yoo biraa baqatan eenyutu fuudhee macaafa keessatti kan biraa nu barreessee seenaa kaasuun akkam dhugaa ta'uu danda'a kan jedhu. Itti funa ammas Yihudaa Askariyoot. Yihudaan kan jedhamu bartoota isaa keessaa nama tokko ture. Gaafa Yesuus du'aa ka'e jedhametti laali. Barattoonni Yesuus nama 12 turan. Isaanis Phexros, Andriyoos, Jaams, Joon, Filiip, Bartolomiyus, Maatewos, Toomaas, Jaams, Simoon, Taadiyoos fi Yihudaa Askariyoot. Garuu Yesuus gaafa du'aa ka'e jedhame guyyaa 3 booda eenyutu mul'ate? Inni immoo deebisee inni ana wajjin harka kaa'ee qodaa itti cuuphetti dabarsee Sa'aatiin kenname dhumee jira ustaaz, isin akka waliigalaatti fixattanii jirtu natti fakkaata yoo dabalattan malee. Abigoo goofa daqiiqaa 5 qaba. Daqiiqaa 5 kana fayyadamee ka'eetiin waan jiru mareenna. Tole. Yaada Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irra jiru wal qabateeti. Maalidha kadhannee Yesuus inni dhagahameef sun ka jedhu laaluun barbaachisaadha. Gubbaa irratti ennaa laallu wanti achi bira dubbatamaa jiru waa'ee hangafa lubummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Kadhanni isaa dhagahame sun aarsaa dhiyeesse sanatu fudhatama argateef malee boo'icha inni boo'e sana Geetsemaaniitti waan godhe sana miti. Irra deebi'a. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti kadhanni isaaf dhagahame sun aarsaa inni akka hangafa lubatti dhiyeesse sana malee kadhata inni Geetsemaaniitti kadhate sana mitiyyuu. Lammaffaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 guutummaatti dubbisaa turte. Tole. Ansanirraa komii takka hin qabu. Eeyyee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xoofoon tun narraa darbitu yoo fedha kan kee ta'e jedhee kadhateera eeyyee. Zeennekas achi booda maaltu ta'e? Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 fi 19 ennaa dubbifnu 18 irratti seera Faasikaa akka ittiin raawwatan wantoota gochuu qaban ennaa itti dubbatu hin argina jechuudha. Boqonnaa 19 irratti ammoo fannifamuu isaa hin argina. Gaafa kanneen hunda walitti qabneet ilaallu kontiinitii seenaa amma dubbisaa turtee sanatti itti fufa. So waan Yohaannisii boqonnaa 17 irratti dhaabbatu miti jechuudha. So ati akka dubbifteettu abdiin qaba. Garuu ammoo as biratti daangaa itti gootee namni waan achi booda jiru san akka hin dhageeffanneef gochuun hin qabdu jedhee amana. So namoonni dhageeffataa jirtan dhibbatti walii galaan waan Arabiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irraa dubbise garuu boqonnaa 18 illee 19 illee 20 illee waan jiru dubbisuun barbaachisaadha. Lammaffaa eenyutu bira ture ka jedhu kaasaa turte. Fakkeenyaaf Phexros faana fiigaa ture, dhokatee dhageeffataa ture, haga isa yeroo fannootti fidaniif laalaa ture takka. San booda akka duubatti deebi'ee argina. Yohaannis garuu haga dhumatti fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu ila haadha kan kee jedhee Maariyaamiin itti mul'ise, Maariyaamiin illee ila ilma kan kee jedhee isaan lamaan achi biratti akka walitti hidheen argina. So Yohaannis duuka buutuu Yesuus Kiristoos inni Wangeela Yohaannis barreesse isa 17 boqonnaa 17 keessaa dubbiste kun isuma 18 illee 19 barreesse kun laalaa ture jechuudha. Sunsan lammaffaa Yesuus hin duune Waaqayyo akkuma kaawwan fudhatetti ol fudhate yoo jetta ta'e fannoo seenaa biyya lafaatiin illee barreeffamee jiru kitaaba qulqulluu keessatti illee bifa ifa galaan dubbatamee jiru sana bakka san eenyutu fannifame? Aynoo barsiisota garaagaraa jiran nan beeka garuu waan kana sirrumaa waan dhaga'uu barbaadeef si wajjin waan haasa'aa jiruuf jechuudha. So eenyutu fannifame? Bakka Yesuus Kiristoos hin fannifamne sana yoo inni fuudhamee jiraate guyyaa Faasikaa sanatti seenaa addunyaa kamillee istirii kamillee yoo galabbatte waan argachuu dandeettu. Eenyutu bakka san fannifame ka jedhu sana gaafii sirraa qaba booda irratti hin dhaawna jettunna. Anyways just walitti qabuudhaaf jecha yaada qaraa mallee
Yesuus seeraaf barsiisa diiguuf hin dhufne eeyyee seeraaf barsiisa diiguuf hin dhufne. Wanti amma dubbataa jirru waa'ee seeraaf barsiisaatii miti. Waa'ee tajaajila mana qulqullummaati. Tajaajilli mana qulqullummaa diigameera eeyyee maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos an mana kana nan jigsaa guyyaa 3 keessatti deebisee nan ijaaraa jedhee dubbatee jira. Seerri sun jigee jira. Lammaffaa waa'ee aarsaatiin wal qabatee Yesuus wantoota jiran hambisee jira jedhee dubbadhaa turan. Ati lakkii jetti yoo hin taane tole Israa'eloonni akkuma godhaa turan sana yoo aarsaa dhiyeessuun barbaachisa ta'e eessatti aarsaan dhiyeeffama? Manni qulqullummaa akka jigu Yesuus Kiristoos dubbateera sababii ta'eef jechuudha. Manni qulqullummaa tajaajilli mana qulqullummaa keessatti taasifamu dhaabbatee jira. Seeraan wal qabatee seera 3tu jira. Takkaffaa moraal loo kan jennuun hin jirra. Lammaffaa 10 commandments kan jennuun hin jira. Sadaffaa irratti ammoo kan ceremonial loo kan jennuun hin jira. Amma seera waaqayyoo keessaa kan hin jigne commandments. Seerri waaqayyoo kurnan sunniin kan jigu miti jechuudha. Sanillee akka jala sararuuf eebbifamu. Amma daqiiqaan qabdan daqiiqaa 2 gaaffii deebiiti. Waan dubbatarratti sa'aatiin akkana waa'ee fannifamuu irratti eenyu fannifamee jedhanii gaafate daqiiqaan garuu murteessaa miti beekatu deebisuudhaaf. Daqiiqaa kana ga'e akkasiin abikoo. Gaaffii deebiitti seenuuf taana miti amma. Deebisuudhaaf daqiiqaa 5 kenne eenyu fannifamee bakka Yesuus sa'aatii fudhata waan ta'eef. No, sa'aatii fudhachuu osoo hin taane daqiiqaa 2 jedhaara miti amma abdiin. Tokko wal gaafanna amma fakkeenyaaf gaafii yeroo gaafitti akka seenuuf yoo barbaadde ati na gaafatta ansii deebisa daqiiqaa 2 keessatti anillee si gaafadha atillee naa deebista. Bakka Yesuus eenyu fannifamee itti na gaafate bakka Yesuus namni fannifamee Yihuudaadha. Akkamitti Yihuudaa ta'e? Haati asirratti argaa jirtu Wangeela Yohaannis. Wangeela Yohaannis irratti Yesuus yeroo sa'aatiin itti ga'e yeroo Waaqayyoon kadhatetti ani gara kan kee deemaa jedheen. Amma ani si'achi biyya lafatti hin argamu jedheen biyya lafarra kan jiru dubbate. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara kee nan dhufaa jedheen. Gara kee dhufa jedheen. Yaa Abbaa Qulqulluu akkuma nuyi tokko ta'anii warri ati anaaf kennite tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegii. Barattoota baana. Barattoonni sun nama 12 reef dubbanne jechuudha. Hammaan isaan bira turetti humna maqaa keetii isa ati anaaf kenniteen isaan nan eegee. Waan hamatti isaan eegeera. Dubbiin macaafa akka raawwatamuufis isaan keessaa ilma badiisaa jedhe. Barattoota Yesuus keessaa ilmi badiisaa eenyu? Asuman naatuman na deebisu sa'aatiin kee dhuman. Barattoota Yesuus 12 keessaa ilmi badiisaa Yihuudaadha. Waan jedheen isaan keessaa ilma badiisaa malee tokko illee kan badeen jiru jedheen. Deebinee fakkeenyaaf asitti yoo ilaalle Wangeela Maarqos 16 irratti ilaali. 16 irratti akkamitti jennaanini Yihudaan keessaa baduu wanti itti beektuun 16 irratti lakkoofsa 14 irraa kaasee waan jedhe. Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddii ta'anitti mul'ate. Tokko eessa keessaa dhaqe? Yeroon kun yeroo Yesuus du'aa ka'e jedhame. Yesuus hin duune. Yesuus gara Waaqaa fuudhame achirraa kan inni deebi'e jechuudha. Warri maal jedheen isa du'aa ka'e kana argan yommuu isaanitti himan waan bartoonni kun hin amananiif maal jedhaniin amantii dhabina isaaniitiif mata jabina isaaniitiif dheekkame. Inni gara biyya lafa hundumaa dhaqaa uumama hundumattis wangeela lallabaa ittiin jedhee jedha. Barattoota 11tti mul'ate. Reefu barattoonni isaa Yesuus asitti 12 miti. Asitti 12 barattoonni Yesuus 12. Tokko eessa keessaa dhaqe? Guyyaa 3 keessa tokko eessa keessaa dhaqe? Kun asitti dubbataa jirru maal jedheen amma sii dubbisetti asitti tokko eessa keessaa dhaqe? Barattoota nama meeqatti mul'ate? Nama 11tti mul'ate. Barattoonni Yesuus 12. Kanaafuu akkasatti fayyaa kan jedhamu. Yesuus Kiristoosii amma taraa gaafiin si gaafata na gaafatteerta. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti Yesuus bakka sanitti kan inni kadhatee du'a jalaa ba'uu fi miti jette. Macaafni garuu hin dubbisaa. Macaafa kan uummanni hundinuu haa laaluuti. Uummata hundi sun hunduu laala. Obboleessi keenya macaafa kana waan jedhee bakka kanatti kan bakka keeyyanni kun waa'ee du'a jalaa bahuu Yesuusii miti jedhee dubbate. Kuni kan isin argaa jirtan Ibrootan baasaa uummanni marri haa taasisamu.
Kuni kaatisa argaa jirtu Ibroota boqonnaa 5 laala. Yesus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti laali. Yesus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a isa oolchuu jedhamoo waan biraa jedha bakka kun. Naa dubbisi. Waan jedhu gara du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse sababii inni ulfina Waaqayyoof gad of deebiseef isatti of kenneefis kadhanni isaa hin dhaga'ameefi. Yesus kan kadhate du'a jalaa bahuudha malee waan biraati miti. Waaqayyoos kadhata isaa awwaateef jira jechuudha. Kanaafuu ibsa ta'eef jedhisan uummata irra dubbisiitii eessaa akka fidee dubbatu ragaa uummata dhiyeesse. Isa bal'isiinii fi abdii achuma irratti waan inni banee jiruuf sanuma dubbadha. Abdii Arabii bal'isiin. As biratti kiliirli seeraan ilaala. Yesus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a oolchuu danda'utti dhiheessee jedha. San booda tuqlameen cufee jira. Maalidha? Hiika lamatu wal bira jiraa jechuudha as biratti. Inni jalqabaa gara isa du'a oolchuu danda'utti dhiheesse gaaf jedhu kana du'a akka isa oolchuuf akkasitti dhiheesse yaa ta'edhu miti. Gara abbaa kadhachuu isaati. Abbatu du'a isa oolchuu danda'a jechuudha. Maaf lubbuu kan qo'an dabarsee nan kenna deebiteellee nan fudhadha jedhee waan dubbatee jiruuf jechuudha. San booda keettaanee jiru maal jedha? Sababii inni ulfinna Waaqayyootiif gad of deebisee fi isatti of kennateefis kadhanni isaa hin dhaga'ameefi jedha. Ulfinna Waaqayyootiif gad of deebisuun isaa maalidha? Akka fedha Waaqayyootti ajajamuu isaati. Yaa Waaqayyo fedha kan kee yoo ta'e xoofoon kun narraa haa darbituu jedha. Feeti Waaqayyo garuu inni aarsaa ta'ee aarsaan sun haga isarraa fudhatamutti Waaqayyo dugda itti gale. Hin dhageenyeen. Maaf dirqama aarsaa ta'uu sababii qabuuf. Sababii sanaaf Yesus gara iddoo aarsattiin fudhatame, hin qalame, hin du'e, hin reebame, hin du'e booda du'aa ka'uu isaa arginaa jechuudha. So as biratti gara Waaqayyo gara abbaa isaa kadhachuu isaa waan dubbatudha gubbaa irratti kan jiru malee du'aa akka isa oolchuuf waan kadhatee miti jechuudha. Maalidha wanti isaaf kadhatama argate? Aarsaa inni dhiyeesse sanatu isaaf fudhatama akka argatu taasisee jechuudha. Kana as biratti. Tole amma naa jechuudha gaafata. Karaa yoo anillee dubbadhu atillee naa ragaa dhiyeessitu waan waliigallee darbinitu jira. Cubbuu ilmaatiif abbaan ittiin gaafatamu, abbaatiif ilmi ittiin gaafatamu, cubbuu eenyuutiif eenyullee ittiin gaafatamu yookiin akka eenyuutiif eenyullee ittiin gaafatamu jechuudha. Amma gaafa dhufee si gaafadhu bakka Yesuus eenyutu fannifame si jedhee jennaani Yehudaadhaan jette. Warri akkasuma itti bakka Yesuus eenyutu fannifame reeyoonni hin fannifamne si jennaan Yehudaadhaan jette. Takkaffaa Yehudatu bakka Yesuusii fannifame yoo jettuyyuu barsiisa kana duraan musliimotaa keessatti dhaga'een addaadha. Yehudaan bakka Yesuusii fannifame ka jedhu hin jiru. Lammaffaa Yehudaan obboroo sana akka fannifame akka of fannise ofiisaa sanuu akka of fannise in arginaa jechuudha. Garuuf deebisee akka of rarraase ofiisaatii of rarraase. Osoo Yesuus ganaa Phiilaaxoosiin Anaaniyaa biratti deddeebi'aa jiru jechuudha. Gara ofiisaatii fiigee akka of ajjeese argina kitaaba keessatti. So akkamitti bakka Yesuusii Yehudatu fajjeese akkamitti jechuu dandeette? Ragaan ati sattiin jechuu dandeette hoo maalni 12 keessaa irrachuun isaa ofiisaa waan fajjeeseef malee bakka Yesuusii waan bu'ee fi mitaan akka kitaaba qulqulluu keessatti beekutti. So ragaa kam eessaa fuutee akkas jette? An akka barsiisa musliimummaa beekutti ammoo haga beekutti bakka Yesuusii du'eera yookiin bakka Yesuusii ebalutu fannifameedhanii kan dubbatanii isa akka hin taane hin beeka. Atammoo eessaa fuutee yaada wal dha'u kan haasofte osoo irratti deebiste.
Okay. Waan hagammaa dubbisaa jiru sirriidhaan hin dhageeffanne Abigooni. Sirriitti ilaale irra deebi'ee dubbisaa amma. Yohaanisiin tokko tokkoon ibsatti kennaa deemna. Sa'aatii garuu daqiiqaan lama nan ga'u abdiidha. Gaafinni gaafate gaafii dheeraa waan ta'eef. Ustaas gabaabsaa deemuu wayii natti fakkaata. Sa'aatiinis baay'ee nu jalaa deemeera ganama hojiitti kaana. Okay. Gabaabsaa. Daqiiqaa meeqas ni godha? Daqiiqaa meetan daqiiqaa shannaa godhi kan takkatti. Maaliif jennaan ibsa guddaatti kennu. Isumaa osoo hin taane daqiiqaa lamaanillee iyyaas gabaabaa ture garuu. Yesuus daqiiqaa lama walii kennaarraa sirri daqiiqaa. Akkas wayyaa. Okay. Bakka Yesuus yookaan immoo cubbuu namaatiif Yihuuda fannifamechaa hin jiru sirri daqiiqaa. Daqiiqaa lamaa gootara eeguudha. Dubbii kana erga dubbate booddee Yesuus gara waaqatti ol ilaalee yaa abbaa yerichi ga'eera. Ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinatti ol fuudhadhu. Akka macaafaatitti masqalaa fi namni irra fannifameleen abaaramaadha. Yesuus kan kadhataa jiru gara ulfinaa gaafataa jira malee gara masqalaa kadhataa hin jiru itti ufu. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennite. Yesuus foon qabeessa hundumaa irratti aboo qaba. Aboon kunuu Yesuus irraan fuudhamne Yesuus fannifame yoo jettee Yesuus akkana sobee jira aboo wahiituun qabu ta'a. Inni immoo warra ati isaaf kennitu hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuuf. Jireenyi bara baraa sun kami? Akkamitti argama jennaan lakkoofsa irratti Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Tokkichi sun isa dhugaati. Yesuus Kiristoos isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Ani lafa irratti ulfina siif kenneera. Hojii akka ani hojjedhu ati anaaf laattis raawwadheera. Ammas yaa abbaa ulfina utuu biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina anaaf kenni. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beekseera. Isaan kan kee turani ati immoo isaan anaaf laatte. Isaan immoo dubbii kee eeganiiru. Ammas ani wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'u isaan hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufees dhugumaan hubatanii. Akka ati ana ergites amananii. Ani isaaniifan kadhadhaa. Biyya lafaatiif hin kadhadhu. Warri ati anaaf kenniteef malee isaanoo kan keeti. Kan koo hundumtuu kan keeti. Kan keessa hunduu kan kootii. Ulfinni kee isaaniif ni mul'ata. Ammas ani si achi lafa irratti hin argamu jedhe Yesuus dubbate laali. Yesuus lafa irratti hin argamu kan ajjeefamuuf deemu eenyu? Laali. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara keenan dhufaa jedhe. Hin ajjeefaman jedhe. Yaa abbaa qulqulluu akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kenniteef tokko akka taaniif maqaa keetiin isaan eegii jedhe. Raajeffannoo. Hammaan isaan bira turetti eessa deemee deebi'e Yesuus? Dubbatti gara Waaqayyoo deema jedhe. Hammaan isaan bira turetti humna maqaa keetii isa kanaaf kennite isaan eegii. Waan hamatti isaan eegee yeroo dubbiin macaafa akka raawwatamuufis isaan keessaa ilma badiisaa malee jedhe. Barattoota Yesuus keessaa ilmi badiisaa inni jennaan Yihuudaadha. Ilmi badiisaa Yihuudaadha. Tokko maal jedheen malee kan bade hin jiru. Kanaafuu kan ajjeefamu Yihuudaadha. Agaruu. Warra geenyutti fakkaata namoota yaada qaban namoota gaaffii qaban As biratti osoo hin xumuriin yaadoo jedhamu. Ata haga ammaa kan irraa dubbisaa turte Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irraa yaada jiru. 18-19 illee yaadota jiru itti fufee dubbata. Yesuus Kiristoos amma booda biyya lafatti hin argamu kan jedhaa ture. Haga yoomiiti kan jedhu illee yoo ufafutti deemaa dubbisne yookiin yeroo biraa marii itti aansinee paartii lammaffaa qabnee itti fufuu hin dandeenya kanumarraa jechuu. Sababni isaa waan rarra'ee hafu waan hin taaneef namni dhageeffataa jirullee boqonnaa 17 dubbise Arabiin dhugaadha. 100% irraa walii gala kadhata Yesuus kadhataa ture. Garuu immoo boqonnaa 18-19 haga 21 haga 22 waan jiru dubbisuu qabna jedhee ta'a personaaliin so sanus akkas ta'eeti anaaf deebii kan deebisne garuu Yihudaan ganama of ajjeese Yihudaan ganama gad of deebisee of ajjeese akka inni du'ellee arganii jiranii Yesuus Kiristoos sa'aatii 6-9 jidduu sanitti akka fannifame kitaaba keessatti illee istirii irratti illee hin arginaa jechuudha. Jidduu sa'aatii 6-9 sanitti eenyutu fannifame eenyutu tumame eenyutu akkasitti rakkate eenyu akkasitti waan godhamaa ture sana hunda ta'e gaafiin kiyya ammallee akkasii ta'uuf. Akkana godhuu dandeenya. Kutaa lammaffaa isaa dheeraa akkana waan hin dandeenyeef
yeroo manni garee shahaadaa banamu seennee deeqaa soddoma dubbachuu dandeenya. Duuti Yihudaa akka lamatti gabaafame. Duuti nama tokko akka lamatti yoo gabaafame sobata. Kana ragaa wajjii yeroo biraa dubbachuu dandeenya. Garuu kan ajjeefame Yihudaa ta'uu dhibbaan dhibbatti akka keeyyata kanaatitti isaan keessaa tokko baduu isaati. Yesuus gara waaqaa deemu roonni baay'ee isinitti himaa jiru. Kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan itti deemuu dandeenya. Ammaaf isin dhaabaa namni yaada qabu abdii irraa kaasee yoo ammoo lakki gaariidha abdiin illee dadhabee jira fakkaataa fuuf fakkaata. Inshaallah irraa bas dhaabnaa daawwanne toofiq gama kiyyaan assalaamu alaikum. Ayya ustaz, ani ijoolleen illee na bira rafanii waan jiraniif jecha dubbachuu hin danda'u. Namni yaada qabu yoo jiraate haasa'an ustaz. Namni yaada qabdan kiristaana irraa ol seenaa. Musliima irraa nama tokko ol seensaa. Mana nama sadii qofa goote mana bal'isi. Abdii mana bal'isiiti innis dadhabee jira anis dadhabee jira. Mana bal'isi inshallah. Erga daa mana yaada qabdan inshallah kiristaana irraa nama tokko ol galcha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا الحمد لله كم أستاذ؟ Gaariidha alhamdulillah baga jiraattanii habii goolleen galatoomii ustaaza rabilleen galatooma. Marii bareedaadha. Marii baay'ee gaariidha. Sa'aatii fi dheeratuu fi ammas dabalataani. Ajandaan lama wal qabatee dhufuudha malee wanni rakkoo ta'e. Osoo guyyaa tokko fayyina irratti waan fayyina irra guyyaa tokko ammoo waan Yesuus ajjeefame moo ajjeefamne yookaan rarraafame moo rarraafamne kana irratti osoo gootanii kophaan akkasitti irra fayyadameetii yaada. Isin ammoo fayyinaa fi du'a Yesuus illee har'uma kana qabdanii jennaan sa'aatiin hin geenye. Xiqqoosiidhaan mariin kiftatii jidduu sanitti godhate isin galtee banaa jidduu isin godhate akka hundattuu gara duraatiin bareedaadha. Gara boodaa kanarratti xiqqoosiidhaan waan du'a Yesuus uumamaa wal qabate xiqqoosiidha. Osoo guyyaa biraadhaatti dabarsitanii gaariidha waa'ee du'a Yesuus kana guyyaa biraadhaa bal'inaan osoo akkas wanna gootanii gaariidha. يا دبري الحمد لله إن شاء الله. إليمو نما كريستانا لتفكاتي سينسي إليمو كريستانا مسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ رب وعليكم تريد توكم السلام. نغخسني في هذا يا أسئلة إني دقيقة في إن شاء الله يسندنو وانغاري دا ماري بريدا دا ماري نمني دنو برنو تراركة تجرو already macaafni qulqulluun nama harkan jirrelleen jiru namni tokko soba dubbachuu hin danda'u. Abbaan fedhe kiristaanaas haa ta'u muslimnis abbaan fedhe soba danda'u. Namni ammaan tana qaroomee jira kutee jira namni bakka duratti itti eegamu sobamuu bira dabre ilmi namaa ijoollee daa'ima xiqqoo sobuu hin dandeessu har'a keessatti. Maaliif macaafni hundi kitaabni ha muslimaanu harka jira ha kiristaanaanu harka jira. Sobni tokko dubbatamuu hin danda'amu. Sobni tokkichaan dhugumachirra jirtu qofa dubbachuudha. Haga ammaa wanni deemaa jirtan waan bareedaadha. Haga ilaa ammaa deemamaa jira. Nuti yoo yaada qabaanne paartiin keessan kun gaaf guyyaa dhumate irratti qabna. Waan irra qabnullee guyyaa sani guyyaan dhumate malee ammaa miti. Ammoo haala gaarii irra jirtanii kanaan itti fufaadha. Akka immoo obboleessi keenya Abigoo Jaaroo akka reefuun ture jedhanitti haa dhumatuufi warra kiristaanaa fixuufiin barbaachisaa. Haa dhumatu. Nuti hordofu jirra haa dhumatu. Kitaabni kun maaliif nabii isaan nuufis barkabajamaadha bar ergamaadha beena malee rabbiitu ergate beena rabbii tokkichaatu isa san uumeen lafa tanaa fi samii tana uumeetu isa san ergate ergamtoota nama 25 lafa addunyaa tanatti ergate nabii isaa dura nama 23 rabbiin lafa tanatti ergate nama 23 saniifuu nuti waan ni beeyna waa hunda duuba sii dabarree fuula dura dabarree waa hunda addaan facaafne alhamdulillah beeyna waan kiristaanaa irraas beeyna. Somni tokko keessatti argamuu hin barbaachisu akka amma obboleessi ustaasni keenya amma arab reefuun tana itti oofaniitu dubbatan san baay'ee gaariidha. Ammoo warra kiristaanaa biratti ragaa baasanii tuffi fakkaata. Ragaa irratti ragaa gaafatame ragaa irratti dubbatamuu barbaachisaadha. Maaliif jennaan namni nama dhaggeeffatu waan nama tuffatu jiru. Ragaa isaanii baafatanii ragaa irraa dubbachuu. Khalas ani illee gadiin bu'aa. Ani yaada duraan qabu ustaaza walii dubbate galatooma. Ali Gabbuyeet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكاس إيش درسها إن شاء الله مسلم وقفت وسينا جوانته وعليكم السلام وما دبر إن شاء الله أبدو أنا سنبا إن شاء الله ويا برا كتار مفاسا كنتا كمان نراكم قبوا هاي تنجم وقف ما شاء الله إن قبضتوا دقيقة متك ويتي ما شاء الله بريد هذا أستاذ زرب هدون وقام تشيسني بيفا تسقبي تايفي بيفا سيرك أبيساني كان قافي في ديبي كيسان تمرتني على ما كان اتفوفاتي بارتي لما فاكنا اتنودي ما جتشون برباد مالف مرين كيسان هدون وقام تشيس هدون تتوليوان تيف أما دردبدني سنوندي كيسانيو دردبي تنافقون سنبر باجزا جزاك الله خيرا غري خنانين دفا يرو ياد غرغر على يرو برنوتا ددالله استاذ عبدين اسمان دبري نقلت يرو برنوتا برو بربادوان تيف كيس سيني چو برباديني جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله أوكي أنا كريستيانا تقول قلت رابع نجوا إن شاء الله barbaachisu kiristaana ta'e musliima namni kamillee yaada kennuu hin danda'a rakkoon qaba arabii saya nagaan bulii galatoomii duul faadhu sin jenna galatoomii sin jedha gama kiyyaan nagaan bulii tole osoo yoon hin jedhin dur meebii namni arwaaseen king haa dubbatee ka'u achi waan jedhu qaba king dubbadhu dubbataa jirata sagalee isaan jiru sagalee isaan jiru abigo dubbadhatu mambas neetworkii irra qabu dubbadhuutii goola baha abigo toleessi galatoomii hundi keessanuu galatooma ragaa jedhama waan jiruu fi meebii jalqaba irratti dubbadheera ture namni dhageeffataa jirtan ragaa dubbadhu kana barreeffadhaa jedheera riikardiin abdii bira hin jira isarraa fudhachuu hin dandeettanii kitaaba qulqulluu dubbisaa dubbadhee osoo waan kitaaba qulqulluu keessa hin jirre dubbadhaa jiraadhee arabiinu pooz na godha ture so ragaa ka jedhuu fi ragaan hin ture isintu yaanni keessan koomentii irraa waan kun ifatti mul'atu wayii qofarra waan ta'eef akkasitti honna jettanii ragaa hunda dhiyeessaa ture isanii wal qabatee wanti honna jedhu hin jiru and then next arabii akkuma kana dura gooniin mari'annee guyyaa next goonu paartii lammaffaa goonu waliif hin beellamna san booda waan jiru isin hin beeksisna galatooma eebbifamaa isinillee dubbifadhaa waan jiru walumaan laalla jechuudha nagaan tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سر أبوف ديما إن شاء الله ولي برسينا ويا كتار مفاق ويا دندن ولي برسينا نايم يرو غاري كبار تعب دي أتلي والفات باي غلطون إيش قالتوا ما نقالنا بلا عندك سنة السلام عليكم Garee Shahadaa marsaalee hawaasaa Garee Shahadaa tiiktookii yuutuubii fi gama weebsaayitiin nu hordofaa. Garee Shahadaa marsaalee hawaasaa Garee Shahadaa tiiktookii yuutuubii fi gama weebsaayitiin nu hordofaa. Garee Shahadaa.